السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا خينيا ميديا مرافو برا الرجاء سجنتا والأضيفنو سينات جتو قبلني إسني دفني سجنتان والأضيفنو سيناتني تربانتي التكتن إسني فدياتو تها محمد ما سجنتات تجا نفانا ترى نفانا جرادان عفيراتينيا دامسي خينيا قدان نويسينيف كنو امي ناسي مالين كبو بردا بني هكونو فنو بشان جلني هاقودي فنو بشان جلني هكونو فنو ترجع خبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا خينيا خن إدلي الدنيا رجتن أرانتنا نما هجوجو خن سينان إسا أضيفتمين دمني خن بركتون إسا أمو أكا بركا بشانيتي خيسا سينان دنگلاتو نما سن قبلني دفني إني نسغا مكان إسا دا أكا نتي فلنتي چو ديسر را أضيفن مرقينيتي فؤاد أحمدي تنافقا أديرون فؤاد أحمد إيسا دنتي إيسا قدتي لا تقع أكامي قرق أبسو سيني برمسا هو حالا خمير رتوري خنجو ولين إسا راخن أضيفنو تها همدو مساقنتاتي نفانا جراد دا نفانا توران أفير راتينيا تلقى خبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا خينيا أديرو فؤادي وجين خول بروتها ميغا أسما ميديا مرافقوك استديو تينيت خان أركموزي إني نسقى بقينا قاعد نرفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أديرو فؤاد بقينا قاعد استديو ميديا مرافق نرفتي سنجنا سجنتات إني خبجي يروت إني نمخ أيدي رفو خيتف قد داقلة تومي سنجنا مكا ميديا مرافق وين أقسم مكا أرمو إدين الدنياتين. galatoo maayisiniin leen asitti naafeertanii akkanatti bika guddoo na keeysanii naafeeruu keeysaniif galatoomaan isiniin jaa duraan durse galatarraa hafee jechaadha. Adeeroo Fu'aad gaa akkaan sirraa dhageetti maqaan kee Fu'aad Ahmadi mee adeeroon Fu'aad kun gaa maqaan isaa eenyu eessa dhalatee eessa guddate laata? Galatooni yooniin si ibsuu fedhe ani Fu'aad Ahmad Hassan Ibroo Shaxaatiin jedhama. Dhaloonni kiyyaas Oromiyaa bahaa Harargee bahaa aanaa meettaa calanqoo bika jaamtutti hin dhaladhe hanga barnootaatti illee barnoonni kiyya elementarii gooroo muxiitti elementarii hanga takkarraa ilaa torbaa gooroo muxiitti baradheetiin gooroo muxiirraa calanqootti dabruudhaan calanqoor akkasitti ilaa hanga sagalii calanqoo baradhee haaskuul achirraa gama dirree dhawaa dabree achittiin 12 complete godhee jechuudha. Bara meeqa barree ati itti dhalattee achitti jechuun aanaa gooroo muxiititti? Dhaloonni kiyya yooniin si ibsa gaa garuu ilmi namaa yeroo ammaan tana keessatti umrii isaa irraanfachuunis ni mala. Yoon xiqqeessee sadeeroo Fu'aadni xiqqeessee dardarummaa fedhanaan hin jeeni. Akkaan an beekutti 50 fi toora 55 kanaan dhaladhe. Ati walumaa galattu ati ikkitaatumma damazaa fi umrii naman gaafatan janabba. Saniifu karburaa yoo itti fufnee na gaafatte wayyina. Tolee adeeroo Fu'aad achitti gaa bikka itti dhalatteetti guddattees akka naa himaa jirtutti calanqoo yeroo ammaan tanaa calanqoo calii yookaan immoo calanqoo lolaa jaamtee tan beekamu sanatti natti himaa jirta keessattuu aanaa gooroo muxiititti jechuudha. Achirraa gaa atiin mana barumsaa jechuudha elementarii yookaan immoo sadarkaa tokkoffaa gooroo muxiititti xumurtee gara sadarkaa lammaffaadhaatti calanqoo dhufte magaalaa calanqoo jechuudha. Achi boodarraa gara dirree dhawaatti gabbuuteeti sadarkaa jechuun gaa piripaaraatorii yookaan ammoo kutaa walakkaa 12 achitti jechuun kan xumurteeti. Laata mana barnootaa eega xumurte booda gara qabsoo seente moo osoo mana barnootaa kana hin xumurin dura? Galatoomii taqabsoodha. Yoon taqabsoo si himuu fedhe taqabsoodha. Odoo haadha abbaan kiyyaa wanatti hin beekin
ijoolleen elementarii barachuu jiruutiin qabsoo keessa quba qaban maaliif yeroo ni ergama ammas ooyiruma keessatti yeroo garii kaniin waraanaa wal qunnamuu jiran ni dhufa osootuma dargiin jiru waraanni ni dhufani hinimnu haadha teenya tan dhaltetti hinimnu jimaa guddaa qabna jimaa kana keessa toora makriibaa kan fa'aa dhufaniiti deemanii asi qunnameetiin rabbi jannataan isaa haa qananiisu sooressa jaarraa abbaa gadaatii baay'ee gaafa san karaa yeroo miti kana keessa deemanii addaanis hin facaane abaa umajeetii deemu jira gaafa sanii achi keessaa odootiin isaa qabsoo jiruutiin odootumaan elementarii irraa haya school yoggaan seenuus odoon hin irraanfatiin odoon ergoo isaanii tana arkee waan adda addaatis wal qunnamu yoggaan barnoota kiyya xumuruus hujii eegale hujii tana hayyamina isaatiin eegale jechuudhaan eegalame hujii tana eegale hujii tiyya ilmaa isa qabsoo keessa guddachaa deemaa turte eniin dhaqa haawwamni isiniin dammeeysa abbootii teenyaa isiniin dammeeysa odoon juutiin dalagaa takka qabadhe dalagaa nan qabadhe tuni dalagaa mootummaa dargiiti eerpoortiidha eerpoortii keessa bikka maabara soojik jedhamu maabara jimaadhaa kan ala ergamu kana wakkaleetiin eerpoortii keessa taa'a asti waaniin ani arkadhu kana hanga warri keenya sadammoota qabeenya odoo qabnuuti gaa dalagaa seentee niin dalagadheettee seentee qabeenya kee kana eessa keessa gaashaan naan jedhe lakkii bar qabeenyi magaalaa keessatti humaa namaaf hin gahu je'eetumaan fida ammoo qabeenyi wanni ni nan dalagu gamaa qabsoo deemti waan si ajaa'ibsiisaa takka gaafa tokko akka fiildii naa kennanii fiildii na baasanii gaafadhe odootuma garaan namadaatiin bulchaa maabara jimaa san matawalaqaa yohaannis amaaraa jedhanii dhaqee gaashee jeen gaafadhe fiildiin bahuu fedhaa hin jeene naan jee shaayi bunnaa balai naan jee egaan naan jee turrakkoon qabdu hin jeene fiildii ta'e qarshii 39 si hisaaba astaayaadara inni qarshii 39 si hisaaba naan jee ani qarshii 39 qarshii shanii yoo naa hisaaban fiildiin sun naa hojiidha akkasi fiildii na baasanii eeysan na ramadan bikkumaan an silaa rabbiin miyaa keessaa qabu rabbiin na geeyse eeysa naannoo baddeeysaati naannoo baddeeysaa tanatti xaabiyaa alaa fi jimaadhaa maabara jimaadhaa kana godhanii na geeysan ani naannoo baddeeysaa tana dhufnaan niin dhufa jimaan barbaada je'eetiin silaa xaabiyaa alaa fi tokko deddeemuun qabu maadheedhaa jira rabbi raamtaa godhuuf yoo du'eessi Hussein Muummee jedhanii warra baddeessaa keessa jiru xahaa Muhammadee nu jee du'uu isaanii hin beekaa rabbi raamtaa godhuuf Nuuree Umar jedhanii jira Nuuree Umar jedhanii jira maadhee adda bilisummaa Oromooti jechuu gaafa san keessatti jaarraa Abdulkariim Ibrahim Hamid sooressa qabsoodhaa kan qabsoo tana dhale isaatu na erga nama na ergaan darguma tana keessa otoo jiru nama kanarraa waa fudheetiin akkasitti jara kana keessa facaasa jarri jimaa fidu kana keessa waan dhaabaaf deemuu jira akkasitti jara kanaa wajji kaarra qurquraa waaccuu caffee aananii galamsoo keessaas Bushraa Shariifaa jedhanii jira deebi'ii Ahmad Hussein Shaarii jedhanii jira inni kuni dhaloota Yemanii warra biyya teenya keessa ture maadhee keenya ilaa hanga machaaraatti sababa jimaa godheetiin siree biyya ja'amtullee dhaqeetiin jira achiinas deebi'ee machaaraa tana keessa karaa laga waddeeysaa kana cufa tun cufti qabsoodha deebii bookee xiqqoodha bookee guddoo kana cufa keessaan deemaa ture qabsoo tanarratti hedduu achi fageessee sibiin haasa'u jee ilaa galgala iftaanitti illee fixuu hin dandeenyu asuma yoo gabaabsinee tabiraan gaafatte koo jaadha. Tolee waluma faana itti yaada fageessisus hanga fete seenaa nu beektaa gaa hin dhumtu isiin xumuramteeti.
wanni si gaafadhu ati jalqaba akkanaa himtetti jechuudha ijoollummaadhaanii jechuudha akka nama waa isaanii ergamuutti jechuudha sadarkaadhaan dhiyaattee itti madeeyite jechuudha achumaan keessa jechuudha badde isaan kana hojii qabsaa'uu jalqabde warroonni lubbuun jiranis tahee kan lubbuun isaanii wareegamanii yookaan ammoo gara fuula rabbiidhaa deebi'an jechuudha kanneen ati wajjin qabsaawaa turte jechuudha eenyu faadha isaan laata ni jiran moo lubbuudhaan kan jiranis haa ta'u kan hin jirres kanatti yaadattu warroonni wajjin qabsaawaa turte wallahi qabsaawaan kun hedduudha qabsaawaan kumaatama yoo ni mataa irraa sii tuqe Abdishaa jedhanii abbaa waraanaati cabsaa waarii yoo jedhanii abbaa waraanaati jaalawwan kiyya deebii jooharaddiin jedhanii naannoo dirree dhawaatti kani du'e Abdishaallee naannuma dirree dhawaatti ka du'e ammallee hedduudha warra akka mul'is gadaafaa Saiful Jihad faa Rabbi jannataan isaa haqaniisuuf Saiful Jihad Khaliifaa jedhanii ati ijoolleen hedduudha Rabbi jannataan isaa haqaniisuun jedha dubbiin isaanii waggaan kaasee narra madaadhaa xiqqisho nan dhagama keessattuu du'insi Saiful Jihad suni odoo teessumarra jirruuti ilmuma Oromoo tahee kaleessa gaara keessatti lawzii nuu fidee akkiniin je'een Saiful Jihadin jeen gurbaan lawzii harree shan fe'ee nuu fide kun naan taaneen jeen naan jee isin ijoolleen teenyatu ni xiqqishoo akka waa isinii himaniitti waa himtanii mee xiqqishoo ufuma keessa liqimsi anumaa fi ati haa wal quba qabaannuu naan jee mara baay'ee waraana cibirraa shanii jira bikka san jechuun heedata shan jechuun waraana qiimaatii miti teessuma irratti haasawa ani simannaadhaasi siyaasaa waraanaatiisi irratti odootiin haasa'u jiruuti duuba Saiful Jihad halkan waraana buttaa tokko bobbaasee Umar Kullee bikka jaamtu fadis tana keessa magaalaa dareetii fi fadis idduudha bokkoo idduudha Umar Kullee tana akka gaariitti Tigreen jirti ijoolleen toorma nama 45 buttaalleen geessu dhoyitee haay gootee nuuf fidde meeshaa fi maallaqa cufa kana duuba ijoollee tanaan guyyaan telegiraama dhoyti ijoollee yoo dhoytan guyyaan nutti hin dhufinaa jiiniin jeen edaa wanti dhufteetuma halkan makana nu seentee jirti kana duuba Saiful Jihad jeen waraanaan ana baasuun isa kana nurraa baasaa jeen dafa gama horeedhaa haa deemnu waliin waraanni wal seene amma wal seene Saiful Jihad kana isaa yaabbuleessa qiyya na duraa dhawamtaa jee kana nagabee deemu dhawanii narra kuffisan dhawamee wanni haalaan na mudattee na gaddisiiftu tadoo isaa san garuu immoo qabsaawaan gadduu qabu gaafni gaddiin immoo gaafa bilisummaan nu dhufte dhugaadhee qabsaawaan obboleeyyan kiyya jaraan amma sii tuqe kana hangama qofaa miti warreen jiruun yooniin an karaarraa maqe warri viidiyoo kiyya kana laalee karaarra na deebisuus jiraachuun ni malanii hedduudha warreen jiruus yoonii ibsinaan jettan isiniifin ibsa duraan dursee ammoo namni nuun irraanfachuu hin qabne jaallan qabsoodha obboleeyyan kiyya jaallan qabsoo duraan dursee sooressa jaarraa abbaa gadaa abbaa qabsoodha isarraan hangafee ilmaan inni dhale Saiful Jihad Khaliifaa mul'is gadaa Abdishaa warra akka Amar Rashiid warra akka Jawharuddin warra akka Sheefiniin warra akka Sheekh Ibrahim Kombolchatti karaa dirree xayyaaraa kanatti dhawame Bakri Ahmad Janii ammas Kombolchumatti dhawame dirree xayyaaraatti hedduudha ijoolleen Rabbi rahmataa godhuuf jannataan Rabbi isaan haa qananiisu jazaan isaanii jannataa akkasiin siin jaa deeroo kiyya tole adiroo Fuad Ahmad guddaa galatoomi siin jechaadha jechuudha warroottan gaa dabraniifis Rabbiin saddeetan jannataa isaanii haa kennu wareegama qaalii kafalanii irraa xurree guyyaa arraan tanaa ifa biiftuu barii tana nu agarsiisanii hanga gaa biiftuun bariidhaa waarii nu geessutti nutis qabsaawaatuma jirra qabsaawaan ni hufaa qabsoon itti fufaa jechaatuma gaa jirra nuti akkasuma haalli qabsoo gaafasii hoo akkam fakkaata wallahi haalli qabsoo gaafasii
haga dheebodhe jechuun hin jiru, beela'ees jechuunis hin jiru. Gaaf tokko waan seenaa takka na mudatte ani kun tamaariidha gaarii tamaariin ta'e hedduu gaara keessa hin deemnee gaafaan dura gaara keessa bahu dachii dhageetii ubaabaa irratti cirkadhe. Ubaabaa bineensa ubaabaa ni beektanii? Gooroo takkaa jira hooraa bika jaamtu erer achitti ubaabaa irratti cirkadhe. Ilmi namaa hanga qabsaa'onni keenya hanga lolaa oolanii osoo hiraata nyaanne osoo bishaan hin dhugne lollis itti deebi ammas. Ka jawween tunis fira taatee fi jawween tunis isaan numantu. Ka ammoo jawween ibbituus ni jira. Bahaa bu'ii keessatti gaa qabsaawaan ni kufa. Qabsoon ammoo itti fufa jechaati obboleeyyan keenya kan biratti du'ees akka shari'aa islaamaatti dhaabbannee awwaallannu malee dhiisnee biraan deemnu. Hanga lubbuun ta'e irraa sirraa baatu takkatti obboleessi keessa bira dhawame dhiiftee biraan deemtu oka kaayattee deemtaan. Hidhannoo isaa fuuteeti morma kaayattee ta'e harka qabattee isa oka kaayattee shorreessiteeni diinni akka isa kanan agarre yoo lollee feete si deeme isa raameessitee bikka takka dho'ifatte jechuudha. Yoo achi keessaa baate tarabbiitii ni awwaallatta. Hangas qabsoon obboleeyyanummaan keenya gaaf tokko akka gaara keessatti hayyuu tokkootu dallee garbuu nyaatu akkam godhanii jedhe. Dalleen garbuu nyaatu akkam godhan jennaan jarjaraan gariin firrumaa haaman jeen. Akki jenneen duuba nuti dalleen garbuu nyaatu kun garbuun nuhiiti ummata gaara keessa jiru qabsaa'ota gaara keessa deemu kana dalleen yoo jennaan silaa ummata. Dallee kana keessatti immoo dalleen ifiifi garbuun nyaatu hantuuta keessa dhalata. Hantuunni dallee keessa dhalate kun guyyaa tokko duuba beelooyne takkaatis nama heeneetis nyaata boofii hin jenneen qabsaa'oo hedduu gaa qabsaa'ota irratti ololli deemu malee jaarraa hojii hanga yaanu keessatti takka namni yoggaa qabsaa'u duraan dursee qabsaa'u dura heera naamusaatii fi daawwitii amalaa qaba. Waan nurra qara'amuu jira. Daawwitiin amalaa tun akkaataa itti hawaasaa hojii wal taatu hawaasni if keessatti ilaala. Akka daawwitiitti atilleen hawaasa if keessatti ilaalta. Kana duuba gaa hawaasuma keessa hantuunni dalla san keessa dhalatee duubachitti nuuf fide. Kana duuba dallee garbuu nyaata kom godhan jennaan firrumaa hamanii lakkiin haamnu haamuu jiraatanii ni gorfannaa obboleeyyan keenya jenneeti bikka silaa isaan itti nu beekan san firraa jijjiirree akkasitti waan deemuuf san fiixa baane jechuudha adeero. Tolee adeeroo hedduu takka bu'aa bahii hedduu takka akka waan gaafa san jiruutu na yaadachiisaa jirta. Guddaa galatoomii adeeroo Fuad wareegama qaalii gaa ijoollummaa irraa kaatee haga barumsatti jechuudha gaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti turteetti jechuudha. Sadarkaa ergamummaatiin isaanii maxxanteeti bifa sanarraa kan ka'een qabsoota irrattis dabalamaa dhufte akkanatti hin teetti jechuudha. Akkasuma wareegama qaalii gaa warroottan lubbuun si biraa dabranis ta'ee warroottan jiruun biyyaa gaa gargar isin facaafte bilisummaa barbaadaaf jechuudha gaa wareegama qaalii kafaltan. San keessatti adeeroon Fu'aad ammoo mee walii galee jechuudha biyyoota meeqa deeme biyyoota deeme tana keessatti baqattummaa tana keessatti maaltu isa mudate mudannooleen gaa hoggaa tokko biyya itti jiraatu yookaan biyya ifi bilisummaa keessaa dhaberraa hoggaa akka dhabe gara biyyoota ollaa isaatti baqachuu danda'a. Maaliif jennaan bilisummaa san karaa ittiin argamtu furmaata barbaada. Fakkeenyaaf yeroo inni dhaga'u jaaljaarraa abbaa gadaa jechuudha iddoo takka gaafa ziyaabbarreen ture jechuudha Soomaaliyaa achitti hidhamee ture qabamee jechuudha. Iddoo san seenaalee hedduu takka hoggaan dhaga'u waa'ee isaatirraa jechuudha. Hattaa haga ziyaabbarreen isa kana baasee mana hidhaati. Chaayinaa waan akkanaa jira maqaa Soomaaliyaatiin dorgomuu ni dandeessaa nuuf dorgomi si gadhiifnaa ja'aniini lakki ani sababa bal'aan qaba namummaa akkanaatiin qaba lammiin kiyya Oromoodha sabni kiyya akkanaa biitii kiyya akkanaa jedhee ibsee takkatti jechuudha.
innilleen maaliif jennaan ani jaarraa abbaa gadaa nam tokko osoo hin taane miseensa tokko osoo hin taane ani akka oromoo bal'ootii akka oromoo hedduutii je'eeti waan dhaadee dabarsee jira. Ati san keessatti jechuudha akka nama tokkotti baqattee biyyoota garaagaraa gaa hedduu jireenya baqaa mudatte. Biyyoota san keessaa waliigala biyyoota meeqa deemte? Biyyoota san keessatti mudannoo maaltu si mudate? Gaariidha. Duraan dursee silaa qabsaa'ummaadhaan biyya tiyya tana keessa lafaan deemi na gaafattee wayyiin duraan dursee. Tole dhiifama sanitti deebinaayyee. Dhugaadha biyyoota gaa dura biyya ifiitirraa'uu bahin dura biyya. Muka jalaa ol koranii. Qabsaa'ummaadhaan bikkaan itti dhaladhe Harargee bahaa tana qofa odoo hin tahin gaafaan yoo rabbi biraan taate qabsoo ummata Oromoodha ummata keenya ka Oromoodha kan Oromiyaa keessatti lafa Oromiyaa bareedduu miidhagduu magariisa tana keessatti haqa isaa dhabe kana deebii ummata keenya dhiisi bineensa keenya kagaaraatu haqa isaa dhabee baqatee hanga Keeniyaarraa Taanzaaniyaatti deemutti bineensi kuni jiru kana bineensa kanallee nama dhiisi bineensallee bilisoomsina jenneeti gaafa gobeellerraa kaanee waabee qaxxaamurree Baalee obboleessa keenya tokko abbaa waraana Baaleetii Hassan Jiree Janii kan isinirraa irraanfadhe jabaadha jabaan rabbuma hanga isa bira waraana isaa bira dheenyee irratti haasoinnee deebinu takkatti Harargeerraa ka'ee Baalee Nageellee Booranaa Jimmaa kana Jimmaa Aggaaroo Sigiboo Geeraa Gaattiraa Limmuu Asaandaaffoo Jimmaa kana keessa bikkaan hin dhaqin hin qabu hawaasa keenya kana dammeessuudhaaf Oromiyaa keessa akkasittiin hangan takkaan qabsaa'uu ture garuu qabsaawaan ani hanganaan qabsaa'e jeetis haasa'uun gaarii miti ammoo nis ni dhoofamne miti hedduu dhoofamne isin immoo har'aan tana ni mul'isuuf deemtan fakkaatti jiraadha dhokanneetuma amma achi amma ta biyyarraa hangaan bahin na siyaas deebi'a odoo san jirruuti dhuftee biyyuma teenya keessatti wanni si ajaa'ibsiisu tokko hantuunni kaalaa dhufee kamanaa baafatee waan jirre takka dhufee biyyuma teenya keessatti eega nuti magaalaa dhufnee waajjira babbanannee uummata keenyaaf barsiifne booda kiiloomeetira 5 magaalaa irraa fagaadhaa nuun jette. Gaafa san waan takka tamiin jee jira waggaa waan san dhaga'u obboleeyyan keenya gariin ni beeytanii obboleeyyan keenya gariin moora galeeti irraa hiikkatan qawwee ani maaliin jee gaafa san yaa Oromoo ni raftee moo ni dhageeysa biyya ambaan dheenye tan keessa teeysa hidhannoo hiikkadhaa gurraan ni dhageeysa tuniin taatu qabsoo teeysan jajjabeeysaan jee amma warri kana dhagee bee magan nuti taatu jeeti nuti ilmaan jaarraa abbaa gadaa dinnee qabsaawanii jaarraa abbaa gadaadha hanga lolaan waraanaan wal dhoynee gaa booji'amuu fi booji'uunis heera waraanaa keessatti hin jirtu hin jennu ni jirti tun kijiban harkaa taati yoo hin jirtu jee booji'amnee faa hidhamnee tumamnee wanni jennee harkaanuma baana akkasitti gaa duuba biyya teenya tana keessaa taa'uu dadhabnee gama Somaaliyaa deemne gama Somaaliyaa yookaan deemu Somaaliyaa tana keessatti jaarraan abbaa gadaatis bahee jira yeroon hammaattee waraanni nu jalaa Tigree jala gale kunis warri harka kenne warri imaan hin qabne facaaftee isiin biyya takkallee ollaa biyya tana keessa nama qubachuu dhorkan kanaan duuba akkaataan ani itti jiraadhe Somaaliyaa tana keessatti hammaalaa ta'eetiin jiraadhe deebi'eetiin hammaalummaarraa namticha tokko kanuma akkuma kiyyatti qabsaawaa ture tokko inni nama Somaaleeti qabsaawaa Somaaleeti Ogaadeenitti wal deemu
qabri bayyaan ittiin baradhe gaaf tokko jaarraan na ergeetiin manguddoota tokko hojii qabri jarikaana afur fuutii jarikaana afran kana irra kaadhee bishaan gurguradha deeroo guyyaa bishaan gurguraa oleetiin mana namaa kana dhaquun hin sodaadha kaartoon afadhee yaaduu ni oowwiti bosaason tun kaartoon afadhee afaan baaraa bula duuba qarshiin ani dalagachaa oole tana guyyaa tokko anaa biyya tiyya keessatti leencaa kani warrummaan biyya qabanii jiru kun ol godhatee takkaan laalin Somaalitichi qallummaan tokko dhufe shugguxii afaan Somaaliyaa kan hedduun beeku yeroo sanitti shugguxii asin naqabee narraa fudhate waan inni dalagachaa sabo akkamiinis ni jira hin jee bariin jee lubbuma tiyya tanaaniin bariin jeeni sa leenci gaafa jeedalloo ta'uus numa dhufa gaafa leencummaa isaa deebi'uus numa dhufa yaa lubbuu sabrii jeetiin akkasitti tanaan namni gate Mogadishotti maali Bosaasotti duuba gaa amma Bosaasorraa Hassan tokko jira qabsaa'aadha dabballee waraanaa ture Sheekh Hassan Janiini dhaga'uun dhabdanii Bosaasoo tana keessa jira fuudhee doonii irra naqaaye doonii eega ganamarra naqaaye dooniin hanga halkan sa'a jaatti bishaanumarra dhaabbatti saboo doonii yoon baatan amma rafeetiin yaman baanan dhufe jee oggaan lafaa ka'ee laalu kunoo na cinaa horii haja Somaaltichi saboo akkam jennaan bare fakkeenya Bosaasuma jirraa inaan jette mucayyoon takka mucayyoonis warra suudii tanarraa gabbu'ee ilmoo baatii jahaatiin deemti jaarsa bira qabamteeti Hamis Misheek bikka jaamirraa qabamtee ilmoo tana warra isaanii dhaltee ilmoos fuutee deemtiini kana duuba halkanirraa sa'aa torba baane abbaahi sa'a torbatti oggaa baanuu deemnee bahara kana keessa walakkaa oggaa geenyu waan Somaalee irraa achi baane duuba Somaalee ashahadoo jettuun dhage maal jechuudha hin jeemu jiyyoo tanaan bar Somaaleen shaadaa qabadhaa jetti afaan keenya nan jette nama 70 beekadhu nuti kanaan duuba aboo yoo waa dhufanis gaara kanattiin irkanna bishaan daakuuniin beeka abshir jinjee mucayyoon ta'ee kuttee sarkasi qabeetiin si baasa niin daaka bishaanii aan jeeni bar waa gaaraanii jette kun bishaanii tukkasanii ka'e kanaan duuba bishaan ka'e kana gaa yaaboo samuma gubbaa bishaan dhufee doonii nuti irra jiru dha'ee dachi nu dabarse akkasi gaa xaawula akkanaa tokko jira ni beektaa muka kana akkanaa tokko jira kanumattiin irkadhe fottoqa irraa jira kanumarrattiin ba'ee akkanuma rabbii irra naqeebse waan beekamsa yaani kanuma rabbiiti halkanirra mucayyoonis waan akkasii sanirra harkattoomaan akka harkadhe ilmoo ishii immoo halluunii liqimse duuba gaan nama 70 irraa naaf mucayyoo san rabbi hambise namni 68 ni du'e eegaa waan nama ajaa'ibsiisaa hedduu waan haalaan nama rifachiisaa ani duuba obboleeyyan kiyya meeqaatu qabsaa'onni na biratti shahiidanii garuu hin rifanne takkaan akka guyyaa bahara keessa rifadheessan maaliifi ilmaan Oromoodhaa kan gabrummaan biyya isaa biyya itti dhalate keessatti mana isaa keessatti gabrummaan gabroonfata amaaraa amaarsaa miite mee ka'eetiin wayyaa wajji'ee biyya manaatti oduu deemu hiraata bishaanii tahee qonqoo halluunaa qallaba halluunaa tahee guyyaa san nama 80 keessaa wanni si ajaa'ibsiisaa namni 52 Oromoo nama 68 keessaa namni 52 Oromoodhaa 52 naaf mucayyoo san kuni alagaadha kun hedduu duuba achi akkasitti Bosaasoon na deebise Somaalonni sun mana haakimaa kan Bosaasoodhaa achi dhufanii na ciibsan eenyu nu ciibse UN nu kennanii UN nu ciibsite mana tokko keessa manuma akkama namni akkuma loonii kanatti wal keessa ciciisaa mana haakimaa Somaalee kunii wanni Somaalee tunis ajaa'iba duuba UN achi dhuftee nu lallaalti kana duuba
نانجت مجيء أن إني باتي لما يجي تجيف نبودا كإنسان ما بريدا جلو خنا نرى لقى فهم ملء بشان بحر سمين نرى بقى سي يا دل بوا هل كانوا راسات ربط بشان كيسة كوفنيتي ودين مهمكنا خنا رجيسو مهمان ناندين بشاني نوفا بنيسني ربي نرى كبشرة تنتولون تعلي بنيسي فيهم مغادي مهان مسوداتا halkan irraa sa'a torbatti citanii ijoollee sa'aaja toora sa'aaja guyyaadha Somaaleen itti fuutee bosaasotti nu deebiftee mana akamaa san ciisee baatii lama waggaan ciisu miciyyoon fu'aa keenya naan jette yoonni tuni mala nuu dha'uun dhabdu biyya faranjiituu nu geessuun dhabani kan hin deemini naan jette boo miciyyoon jeenani wanni inni irraa magantan biyya namaa tana biyya faranjii tana namni biyya faranjii dhaynaan biyya fi irraanfate karaa yaman kana achi deemeetiin qabsaa'onni karaa yaman kana tuulaadhaa warri as deebi'ee loluu taa'u achi deemaan jeen wallahi deemtee Somaalitti hin seenan jette yoonni kun Somaaleen gooteeti nu eegu jirti haaya jeetumaan miilaan jijjireeffadha jee biraa gabbahee doonii takkaa jira ta ikhwaanaa jedhanii ta Somaaleeti akkasitti abdoo jedhanii namticha doonii kana oofu abbaa doonii kana kadhadhe yoo akkanaati dooniin akkana amma dura naan cabxee akkanatti qarshiin qabu jennaan kootu hori naan jee kan waan nuti sodaataniin akkasitti doonii san sa'aa 36 irra deemneeti Yamani bu'eetiin akkasitti alhamdulillahi adan yoggaan dhufu xiqqishana dhukkube waan tunisa Tigreetii fi miidhaa adda addaa gaa amma isinitti hin danda'u miidhaa adda addaa qabuuf Yamanitti jahiin bika jamtutti fayyaan dhabe Oromoonni na dirmateeti achi akkasitti na wallaananii miciyyoon sun ammaan tana biyya faranjii jirti dheeyite Oromoonni na wallaananii akkasitti sanaa yoggaan dhaqu oduun qabsaa'ota keenya tokkollee hin arkin sagee ifiin jee safawaat duuba dhuftee biyya tana akkam taataa jennaan san rabbuma si fideetu anumaatu finja rabbuma si fideet beeka fawaadiin jeen lubbuma tiyyaan san nama kee rabbii si agarsiisa yaa boo mucaa muxiin dhalate gooroo muxiitti dhalate tokko adaadaa teenyaa dhalee arabarraa dhalate rabbiin cinna fide kamaammata sana adiif janiini akkasitti mucaan sun mana isaanii na geessee na wallaanee eegaan dhine booda mana hakima mustashfatooraa jaanu tokko achi na naqe sana magaalaa muummitti Yaman keessa yoggaan achi dhaqu hedduu namaan social life waan jedhamu kanaan qaban nama kana waliin ta'a dafiitiin afaan arabaa kana baradhu yoggaan afaan arabaa baradhu nafxanyootaaf jira afaan oromoodhaa dubbachuu hin feene mustashfaa san irratti masuula tahanii akka jirutti waraana dargiiti kontiraata fudhatanii isaan birata afaan amaaraa kananii naasawa afaan anis ga Itoophiyaa jedha jeetiin itti madhee mucaanis itti himee afaan oromoo kana jeen dubbatiin naan jedhamtichi mucaan haya akkasitti isaan kanatti hirkadhee doonjoo akkiyyaan gaaf tokko kiyya jaarraan bikka dheeyxetti yoo diinni kasi injifatu taate rirmata hiije ati rirmata hiije isaanuma wajji isaanii bitaniiti rirma itti tahiije isaan kan aha jecha inni jesan fudhadheetiin akkam xiqqaatu waggaa lama hojii dalage afaan amaaraatiin haasawa booddee akkamiin godhe mustashfaa kanarraa fudhachuuf isaan kana dhaqeetiin amaarrotiidhaan mire wanni isaan na godhanii sababa na godhan na dandamte dhagaa xixiqqaa ganuu waggaan manaan bulee dhufu dhagaa xixiqqaa karaarraa guureetumaan sagara guura sagaraa ta'ee eenyutti hin guuran ta mudiira mustashfaatti sagaraan guutamteen gaafa kaani udaan ol deebi'an mudiira mustashfaa kan an mudiira mustashfaa duruun harka galfadhe qarshiin harkadhu damooza kana kuma saddeet Yamaniitiin harkadha kanarraa mudiira mustashfaa kana yaa booramni kun maallaqa qabaatus maallaqa miskiinaa kana nama godha akkasitti waan akka shaayitii fi buskuuta babaqqee tokko jira kan zeetaan affeelan tokko kan bitee fi arabticha kana geessa mudiira kana ganama faxara fida mustashfaa kana sittiin kanna abshirjii naan jee haya
udanin guru ti jabal leysani abshir gaafa kaani maallaqan qabu duba kamitti fudhanna maallaqan ka mustashfa irraa sikkanna naanji marabba akkasi kontraata meeqa fuudha isaan meeqa fuudhan maallaqa yaman kana maliyoonaaf kuma 100 fuudhan kontraata akkasitti maliyoonaaf kuma 400tti ji'ati doktorotaa fi warri naagadiitti siqee dalu akkas ji'ee maallaqa naa sikkenna jina haya akkasitti maliyoonaaf kuma 400 dalagaan jeenan isaanii meeshaa keessan kaafadhaa janii ari'an jara waggaa meeshaa keessan kaafadhaa jedhan duruuniin meeshaa bitee buuse mustashfaadhaaf buusee dalagaa kana eegale akkasittiin baasee jara kanicha keessaa yaasee amarrotii yaase tamiin isaanii jeellee yebiraatiin isinii hima yeroo sanitti akkasitti odootiin mustashfaa kana keessa mudiira tahee taa'u jiruuti waan ajaa'ibaa takka harkadhe maal yominiin an harkadhe qabsaawaa keenya kadhawamicha keessa jiru qabsaa oromoo kachi wallaanuu jiruun arge ka gaara gobeelleetti dhawamee wallaanu fachi fidan na bira dhufee beekadhu kanaan duba saboo hin jedhageen rifate abshir jiinjeenaniis kunu bikka san bikkaan irraa waraaname sabni beeyta san dhimeetii deemeetiin rabbiin gaa biyya tana na fideeniin dalagadayyeetiin asirratti kunu mushrifa na godhanii asiin jira abshir jiinjeenii naa himne waan leehu barni jiranii as keessa naan jee hayaati sittinimu ganama saa akkana ati asii faxara wajjin nyaanna biraan dhabamin naan jee marabba faxara biteetiif hin geesseef anumaa faxara nyaachuun jiru jannataan rabbi isaa qananiisu abbaan qabsoodhaa sooresi yaarraa abbaa gadaa dhufe beekuma isaan isaa fi seeful islaam achi dhufanichi walirra dhumne achumaan saboo isaa dhuftanii lamada dhalatte seeful jihaadii wajji shahiidda jedhanii lakkiin hin jira dhufe akkasitti wal qabannee achirraa yaman keessatti hanga amata 4 qabsoo wajji oof qabsoo wajji oofne jireenyaaf gaa namni nu gargaarus dhabamee mari'adhee soora isaan duuba karaa suudii kana deemeetiin waan gargaaraa akkam jettaan jeeni hedduu quurrameellee anaa fi seeful islaamii fi jamaalii kana jiraati hedduudha dabballoonni keenyaa fi warri deeggartoonni keenya guutuudha madoon teenyaas guutuu warra akka Musaa fulaan fulfaan isaan jahiin jiranii Musaa fulfaan tana kun hojii lubbuudhaan jira hawwadaa eeggalee jira jedhanii rabbi umurii isaa dheeressu akkasitti hayyamarraa harkadhee biyya suudii tana dhaqee naannoo akka ajaa'ibaatti arabaa waltee afaan arabaa kana gaayamanii ittiin fixee qubadhee warra amata meeqana dura jiru bira dabree ammas qabsooti ija takka gaafa kaan elementarii keessa ideen jiru qabsaa'u san eegale waan hin dalagurraa abbaa qabsooti obboleessa kiyya odoon hin jiniin abbaa qabsooti jechuudhaaf gaffotteessa inninis madoo teenya tafe achi jijjiirtu tanaani ifii beela'ee gargaaruu ture hanga namoonni inni amanee suudii tana godhate cufti warra suudiidhaa kana cufa itti garagalchee waan nyaatu takka isa dhorkutti qabsaa'onni nyaatuun waan sooressi gadaa nyaatu takka dhorkanitti warri inni amanee bikka sanii godhe hawaasa keessa godhe hawaasa kanatti dammeessanii qabsoo teenya akkana nurraa fashalaysan jechuudha. Mudannoon namni gattee tana biyya alagaa keessattis. Ati kana mana himaa jirtu jechuudha biyyoota sadii tarkaanfatte gahamatti. Keeniyaallee dhaqeetiin jira. Munyaalee Keeniyaa munyaaleedhaa dhaqeetiin jira. Achitti illee achiin karaa uummata garrii kana keessa deemeetiin ture. Uummanni garrii kun hedduu cinaan tokko afaan Somaaleetiin haasawa. Hedduu nama maxxansan isaan kun. Hedduu uummata Keeniyaa kana Keeniyaan tuni irra guddisa Oromoodha beekta Keeniyaan akkuma Itoophiyaa alagaan xiqqishoo bulchitutti Keeniyaas alagummaan xiqqishoo bulchiti malee lafti ta'u Oromooti adeero akkasiitii waan akkanaati sitti gaba. Tolee galatoomidha hedduu takka biyyoota
naannoo gaagoroo mutii irraa jechuudha calanqorraa kaafteetii ilaa hanga Somaalee. Arabiyaatti naanneessitee nuuf egaa biyyoota ati naa himte sana keessaa gaa bu'aa bahii hedduu keessa tarkaanfanneeti akkuma gaatinatti himaa jirtu qabsoo wareegamaa qaqqaalii warrootan akhiramaniifis akkasuma rabbi raafataa godhu warrootan lubbuun ammoo haftee isaanii keessa rabbi umurii barakaa qabdu akaaf jechaadha gaa biyyoonni ati deemte tana keessatti mudannoo ajaa'ibaa gaa tan hawaasni keenya warraa baruus tahee akkasuma warraa hubatu akkasumatti illee ittiin booharu baay'eetu keessa jira maaliif mudannoon takka nam tokko hoggaa waan takka mudatee namaa himu mudannoo sanarra dhaabbatee namni furmaata fi waan rakkatee san faarfachuu danda'a maaliif mudannoon nama gariidhaa furmaata nama garii taati akkasitti jechuudha hedduu takka galatoomi gaa adeeroo Fu'aad Ahmad wallahi maqaa hedduu takkaan gaa waan kanaa waan sanii jeewanii siin himne jechuun gaa taati caalatti haasoytee hedduutu jira san keessaa yeroon hubadhu anuu akka waan hin gaafa san jechuun jirutti huduuba deebi'ee yeroo yaadadhu waan baay'eetu jira hedduu takka qabsoo wareegama qaalii Oromiyaadhaaf akkasuma Oromummaadhaaf kafalaa turtan tanaafuu gaa har'aaf jechuudha sagantaan nuti qabnu tana fakkaatti sagantaa itti aantu irratti jechuudha waliin kan tarkaanfannee bal'inaan haasofnu ta'a tole gaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya turtiin nuti haga ammaa gaa jaalli keenya akkasuma adeeroo Fu'aadii wajji goone kana fakkaata ilaa haga ammaan tanaatti gaa wanni isin jireenya isaatirraa dhalootarraa hanga qabsaa'ummaatti akkasuma gaa jireenya biyya baqaa mudatetti irraa hubattan waan gaarii akkasuma barumsa qabu san caalatti illee furmaata ni ta'a jedhee yaadu keessatti waan baay'eedha dhageessan akkasuma gaa dhageeffachaa hubachaadhaa jirtan jetii yaada sagantaan nuti har'aaf wal dhageeffannaan qabnu kana fakkaata hamma dhuma sagantaatti nu wajjin turtanii nu wajjin bohaartanii nu wajjin gaa qooddattanii turuu keessaniif maqaa guddaa jaal qabsoo abbaa keenya adeera keenya Fu'aad Ahmadiin akkasuma maqaa miidiyaa mooraa fuugiin isin galatoonfannaa guddaa galatoomaa galanni keessan bakka kufee cabne bu'een banne hin qaqqoyne isiniif haa taa'u salaamullaahi alaikum hamma sagantaa dhuftuun walitti deemnutti nagaan nu tura dhaamsi keenya guddaan nu isiniif qabnu naasi maleen qabu bira dhaabbannee haa kunuunfannu bishaan jalannee haa guddifannu bishaan jalannee haa kunuunfannu.